Rakkina na ciisa. Rakkinni maali boqqolloo qabeenya nama isaa ciisaa dhiyoota namoo bana siisaa. Utuu rakkate kun utuu rakkate yoo barbaade mootummaatti kilaashii achi qabaa yoo barbaade ganda keessa ka'e haa ta'e nuti numa isa ka'e jedheedha. Mobaayila birrii 2000 si kabalchiifne hin beektaa mire wayita kushiinaa namaa taleetu buddeena fuutee shintibeetti keessa awwaalattee galgala udaan keessaa fuutee nyaatta. Hojii keetti miti. Hojii mire amma immoo waan ta'uuf nama siisuuti. Yeekoo tutee biddeen hattee nagar utuma hattuu taate geeffadha. Utuma hattuu taate akkasitti salphisee dubartii jechuudha miidiyaa irratti. Gadi baasu wallaahi utuma heerri mootummaa ajajee dura dhaabanna jara keenya utuma seerri mootummaa seerri biyya keenyaa akkasii irra jiraate hattuura salphifamee dhageessanii salphifamee ilmi namaa meeqa jira qaama mootummaatti ofiin jedhaa kan uummata saamaa jiru meeqa beenna nama duraa dhaga'uu dhabne malee as teessee jechuudha innoo maal jedha malee ilma miskiinaa dhimma himachuu dhaqeekaa kan saamaa jiru jarroo jarri dhungataa jiru kanaaf konsheerisii godha Alex kanii fooloo godhu yoon hin tinaadee Magasa berarti namni namatti sajilin. An jalan fudhe jalu marraan fudhe jara naannoo sana jiran irraan qoradhe fudhe tiktokii dhuma sarraa buusan amma tiktokii sarraa guutuu waraabe Alex buuti tiktokii dhuma isaatti hedduu waraabe karagaa ta'u seeraatti deemna wallaahi inni seeraatti deemna Muzayyan maqaansa. Ijoolleen naannoo sana hin jirtanuu sila namni hin jiru naannoo sana. Haala kanaan finnaa jechi Alex jedhee ammas bareedaadha. Ustaaz akkaawuntii dhuma dhufanii rakkoo isaanii uummatatti matanii Kun seeratti dhiyaachuu qaba. Dirqama seeratti dhiyaachuun namoonni miira keessa galtanii akkas ta'uu qaba sana dhiisa seeratti haa dhiyaatu. Maaliif yoo seeratti dhiyaate namoonni biraallee akka barumsa irraa baratan yoo wanti kun namoota qaama seeraati waan kana godhate illee wanti kun adda ba'ee akka adeemsa akka kanaan kan deemamne gochuuf barbaachisaadha. Inni kan biraan haadha kanaaf wanti ta'u inni guddaan viidiyoo dalagaa sooshaal miidiyaa kanarratti afaan dandeessaniin viidiyoo dalagaa afaan Amaariffaa ta'u afaan Tigreeffaa ta'u haati kun akkasidha viidiyoo biraayyuu fidanii tiraansileet gootanii gara afaan Oromootti jijjiirtu miti viidiyoo kanammoo fuudhaatii gara afaan biraatti jijjiiraatii akka haati kun gargaaramtee amma viidiyoo ammaa keessatti haasaa lammaffaa haati dhaqattee shintibeetii keessa biddeena namaa hattee baataa isheenoo hattuudha gaafa biddeena namaa toshitus maqaa hattuu kennuufi boqqolloo dhattee gaafa cabsattu soo kana jedhu maali beeytu budaanis namuma rakkatu kanadha hattuunis rakkataama kanadha namni namatti xonqolus rakkataama kanadha maqaa kana malee maqaa dhokataa meeqa qabdi yoona kanaati kun itu gadis keessa seentanii qorattanii maaliif jireenya isa kana keessa dabarree yuudhani kan hin beeku ofii koon keessa darbee haadha kiyya waliin kanaaf nan beeka jireenyicha tatti namni harka qalleessi namni hiyyeessi kun jireenya inni jiraatu nan beeka maqaan inni qabu nan beeka nan hubadhaa akkuma amma jettan kana amma sirra deebi'ee wanti hin dubbadhu yoo danda'ame akkaawuntii nama biraa miti karuma danda'amuun gargaarsifame arjantii ba'uun hin danda'a yoo ta'e dhimmi naashinaal aayidii hin dandeenyaa nuti arjantiin ba'ee fi baname kan saaniitu baname
waa ta'e baay'ee tokko silaati bareedaadha jedhee yaada. Maaliif dubbii Alex Taayee jedhe sanatu namni gaafa qabeenyi kun guddatu maal jedhu haadhuma kanaan waan garaagaraa jedhanii wanni jechuu danda'u. Sidii galee yoommoo kanas hin ta'u ta'e maqaa namoota sadiifaatiin yoo ta'e illee malee maqaa nama tokkoon banamuun akka kiyyatti sirrii miti. Maqaa nama tokko qofaan bananii wanni gochuun sirrii miti. Haati kun qabeenya guddaa argatu inshaallah. Qabeenya xiqqaa miti, qabeenya guddaa kan jireenya isaanii jijjiiru argachuuf deemu inshaallah yoo fedha rabbii ta'e akkas godhaa jedhee yaada. Alex ergataa jira. Ani jalaan gadi bu'aa bakka koo buusa. Sagaleen koo jira bakka koo buusa. Mubin silkii hasaarnatti fakkaata Alex ergadhu. Assalaamu alaikum Maal warahmatullahi. baalee jedha galchaanii dhufeera. Dhufaniiru waan ta'eef. Eenyu baalee maqaan isaa? Dhufaniiru. Sheer godha. Torba barreeffadhu obboleessu. Torba barreeffadhu. Dhufaniiru galchaa Aleksii galchaa. Haa galchaa. Nama akka tokko hambisaa akka jiran. Maqaan eenyutti? Mubee godinaa fi aanaa isaa adda baafteetta. Kwaay kunoo maa dhufee asirratti dhageenya miti maa hundi. Sittee mu torba barreessina hunduma torba barreessaa keessaa sittee mu lakkoofsatti Uummanni keessaa. nama torba barreessa. Uummanni kuwwan Yaa harii barreessaa bari Ahmed. mataan hin dalayne kunni. Jedhana torba isiniin barreessaan jennee bar mucaan jedhani. Ka dubartii qabatee dhufaa dubartii rakkachaa jirtu. Hin barreessin hamaa rabbiin sodaata ammoo isin. Uummatuma keenya kana. Mubeen itti hamu qoy keessaa. Mubaarak Qoy keessatti maqaan eenyuuni? barreeffatee ilgalu. Maqaa isaa meenutti maa? Warri kaan hin barreessina rabbi sodaadha. Hin barreessina. Jedhani lakkoo torba torba barreeffatanii bar maali machuuf ilgaltanii mee bilis rabbiin sodaadhaa isa malee hin barreessinaa lakkoo torba. Waa kuma itti amantan sodaadha. Sheer godha guys. Sheer godha qaama. Sheer godha. Mubaarak inni koo kabii qabu inni maaragii qabu sun kan isaa miti fattasheera. Kan isaa sannaadha manaafaa wajjin ciisee yoo raabe wayii. Rabbi isaa qajeelcha Alex gidee kana. Namticha samma galfamuu kana nuuf himee Mubaarak. Been keessan itti himu dhiisi akka maal beektaa hunduma namaa lakkoo torba barreessaadhaan torba barreessan nan galchadeen barbaadeedhaan. Hundi jira torba barreeffatan. Kompiiliinkii godha warra asirra jirtan amma namichi gurbaan dhufeera ka dubartii jedhu Mubaarak akkas jechaa irraa nama hundarra qophii godha. Uummanni hundi haa dhageeffatu haadha tana garaa isii qabbaneessuu qabna. Waan dandeessanii hundi keessan nama mararratti kompiiliinkii fi sheerii godha. Hawaasa hunda bira akka gahu. Mubaarak maqaa himi kan hin dhufne moo? Mubaarak maal hojjetaa raas deebii kaa? Barataa jaa fakkeessii wal. Injiraa subsiisaa irraa barmootii qabatee. Ahmad dubbadhu ammasitti. Masaa kenni jaallannaa atirra nuu bayi. Baramma bareenni waan sila haasofne amma Mubaarak jarri dhufan jennaan eeguu jirra. Wanni amma hawaasaan jennu namni hunduu koppiliinkii fi taaftaafii godha. Durrumesii Maal baaleedhaan jedhee jiru. Baaleedhaa?
ibsaamo Mube anu daa walee gaafadhu. Maqaa isaanii immoo isaan mucaan wajjin jira. Reed baalee jedhamatti fakkaata mufee. maal naan jetti maqaan tiktookii keeti Maaltu jettan? reedii baalee kana laata Meerrameen mee warri gastii argatta reedii baalee namni meeshin sinii godhaara warri modii taraa kottaa bu'aa mee gastii irratti qalallaa keessa Mube koo lakkoofsaan barreeffatutti nama bakka nan gashaa qoy. namni reedii baalee maal jedhe sinii reedii yoo si ta'e torba barreeffadhu reedii baaleeti jedhama haara godhu garuu kunoo argeera Baalee. mooditarri callisee taa'u malee Suuraa maqaa isaatiin banate. Guddis mubee. Foloo godina. Foloo dhaabaa hundi keessan nu dura. Dhaabaa foloo. Dhaabaa achumatti dhaabaa. Foloo dhaabaan godina. Neetworkiin irra tokkitti sirrii miti. waliin galee miti ammallee Gadeera bara. Seenee barnoo biraan maqaa isaatiin barreeffate mubee. Ergi dubbanne saamiti gadi buuse bakka saamiti inni kun foloo dhufe. Foloo godina. Uummanni itti roobsa abboo. Mubee nama biraa barreeffate kun deebisaa galchaa isaa miti عن جد هو انا مش عارف ليش دخل حاله في هذه القصه هاي bayi Hari neetworkiis ta'uu danda'a. isa ta'uu danda'a eenyuni buuse ka'e amma eenyuni buuse ka'e Saamiti mubee. yoo isa ta'e hoo Isa taana rakkoon gamaa rakkoo gabaran deebisnaa isa taanaa. Naggasaa abee Wayya mube. mi'uuti qabadhu kan akkasan jee kaara Wajjo. Reed. Kam dubbatu. qo'ee kan turkii sanaan na haara sitti mul'atu otee yaadatti mul'ataara jarkee nam tokko jalaa bu'aa abdii jedha